Okay. Duraan dursee jireenya keessan badaadha. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Frank Adam. Har'a waan gaarii tokko qabadhee karaa keessan as ba'e. Inninis maali jechuun keessaniin oolu. Inni sanis Excelii kana dura YouTube hedduurratti online irratti kan deemamaa jiru afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaa fi afaan biyyoota garaagaraati. Garuu afaan keenya kanaan hedduu asirratti hin babal'an. Har'a ammoo akkamitti Excelii Window 11 kanarratti Window 11 irratti akkamitti akka fayyadamtan kana isin barsiisuuf kana qabadhee as ba'e. Kanaaf chaanaalii kana subscribe godhuu hin dagatin. Haa eegallu. Innis gaafa Excelii san akkamitti baafanna jechuun keessan hin oolu. Asirratti Window 11 irratti starting center oola. Garuu Windowtan biraarratti starting gama harka bitaa desktop irraa Window irraa karaa harka bitaatti argama. Garuu Window 11 adda waan isa godhu latest version waan ta'eef version haaroonni amma dhufe kun center irraa qaba. Kanaaf asirraan centerii kanarraan seentee baafachuu dandeessu. Karaa biraatiin akkamitti baasna jechuun keessan hin oolu. Asirra dhufnee gaafa search kana xuynu mallattoo search kana gaafa xufnu spelling isaa osoo hin dogongorre Excel jettee itti galchita. Kanaaf Excel 2030 Excel 2007 jira. Kanaaf karaa kanaanis baafattee fayyadamuu ni dandeessa. Karaa biraatiin akkamitti baafnaa jechuun keessan hin oolu. Kanaaf kana keessaa baatee baandiraa kana akkuma reefu isin jedhe start kana seenta. Erga seentee booda asirratti applicationota hedduu jiru. Isaanowwan kana keessaa Office jiru hedduu jiru. Kanaaf all application kana mee haa xuynu. Asirra gaafa xuynu application hundi gattarratee jira. Isa kanarra Excel kajettu bahee jira. Excelii kana select goona. Yookaan as keessa hin jiraanne ta'e deemtee Microsoft Office gaafa kana bantu as jala guutuun isaa jira. Kanaaf asiin argattu jechuudha. Kanaaf asirratti double click wayim right click open hagoonu gaafa goone load godhaa ni dhufa. Gaafa kana asirratti select goonaa. Gaafa asirratti select goonu nufa Excelii yookaan spreadsheet kan jennu san jechuudha. Sheetii guddaa jechuudha. Spreadsheet sheetii bal'aadha. Kanaaf asirratti mee haa waliin ilaallu akkamitti akka fayyadamnu jechuudha. Asirratti mee fakkeenya gabaabsinee haa ilaallu. Asirratti gaafa akkana goonee asirratti amma fakkeenya Monday haa jennu. Monday gaafa jennu as qabnee gaafa gad harkisu akkatti nu dhufa. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Monday akkanatti tarraatii gad dhufuu danda'u. Guyyaan torbaanii ni dhufu. Karaa biraatis haa ilaallu. Karaa hundatti dhufuu danda'a jechuudha. Asirratti akkuma argite Monday, Sunday hundi duubattis ni dhufu jechuudha. Gamana akkamitti gamana akka deemuus waliin ilaalla. Gaafa goonu hunda isarratti ni dhufa. Kanaaf asirratti wanti hin dalagamne tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf asirraa deebinee baakii haa deebinaa. Karaa biraa haa ilaallu.
okay asirratti Monday kana qofa osoo hin taane asirratti Monday ajannuuni Monday gaafa kana qabne harkisu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. So ni dhufa jechuudha. Kanaanis asirratti maqaa baatiiwwanii yookaan kanneen baatiiwwanii months jennuuni asirratti January jennuuni gaafa January jenne January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. So ni dhufa. Well, gamanatti haala ilaallu. Halir ni dhufa jechuudha. Kanaaf Excel irratti hedduu wanti hin dalagamne hin jiru. Waa hundi ni dalagama jechuudha. Karaa lakkoofsa adeebinu asirratti mansaa jennuuni asirratti January asirratti select up to November, December. So asirratti maqaa deetiiwwan haa jennuuni deetiinoo ni danda'ama kajuu ni danda'ama. Wanti hin danda'amne hin jiru. Asirratti for example fakkeenya tokko haa fudhannu. Isa kan asirratti /5/2022 tokko yaashan bara 2022 haa jennu. Isa kana fudhannee haa deemnu. Well, ni dhufa jechuudha. Asirratti guyyaa kana isa kana maaf ta'e kanarratti deebisamuu ni danda'ama. Hordofu jirtanii subscribe gochuu hin dagatin. Asirratti ni dhufa. Kuno asirratti deemtee filmans jaa kana gaafatu baatee jira. Eshi kana gaafa laallu kana booda akkamitti mazii laallee jira. Guyyaa torbaanii laallee jira. Ammallee deetii qanii jechuudha. Guyyaa amatarraayis laallee jira. Isa kana yeroota kana jijjiiruu ni danda'ama yookaan jettu ta'e ni danda'ama. Asirra kan dhuftee hirka jettu yeroota jijjiirama jechuudha. Isaan kana argatta. Kanaaf well asirratti amma fakkeenya number yaa fudhannu numbers asirratti 1 haa jennuuni 1 asirratti gaafa goone asirratti 1 2 haa jennuuni asirratti 1 2 so ifin tarreessa jechuudha. Isa kana fakkeenya asbaafanne asirratti haa jennuuni iddoo bal'aa takka qabanne asirratti integerii lakkoofsa integerii ni hojjeta kajuu akkamitti akka hojjetu waliin laalla. Integerii Excel irratti integeriin ni tarreessa Excelin ni beeka kajuu ni beeka akkamitti kajuu waliin ilaalla.
tarreessa jechuudha. Asirratti gaafa keenyee akkana goonu hoo maaltu dhufa ka jiru waliin ilaalla. Ni fida. Asirratti goonee akkana gaafa goonu maaltu dhufa ka jiru. Okay. Asirratti waanidha. Asirratti tuudha. Isa kana kana goona. Integerii dalagaa jechuudha. Asirratti dalagaa ilaalla. Gaafa goonu kuno integerii exile ni beekaa jechuudha. Hordoofu jirtaa ilaali. Gaafa kana ilaallu integerii isaa akka hojjetu positive number fi negative number hunda isaa hojjetaa jechuudha. Isa kana ilaallee jennu karaa kaanitti haaceenu. Okay. Asirratti number jennee 1 2 gaafa jennee select goonu nuuf tarreessa jechuudha. Asirratti erga number jennee booda asirratti mee maal haa goonu? Fakkeenya haa fudhannu. Waan tokko haa fudhannu. Innis full name haa jennuuni. For example, full name haa jennuuni. Asirratti full name John William haa jennuuni. Asirratti James Watt haa jennuuni. Asirratti Ozil, for example Ozil haa jennuuni. Ozil eenyu? Ozil Alpha haa jennuuni. Asirratti Ozil Alpha. Asirratti Johnson Smith haa jennuuni. Asirratti Rosa Volt haa jennuuni. Rosa Volt haa jennuuni. Asirratti Rosa Volt fakkeenyaan 5 haa fudhannu. Isa kana gaafa fudhannu isa kana xiqqoo ni bal'ifanna. Erga bal'ifanne booda asirratti maal haa geenyu? Date haa jennuuni. Date full name date haa jennuuni. Date asirratti guyyaa tokko ati tokko 5/2022 haa jennuuni. Isa kana select. Okay. Isa kana manzi baatiitti yoo ka jijjiiruu danda'amu ta'e ni jijjiirama. Karaa manziitti jijjiiruu dandeenya. Baatii tokkoffaa, lammaffaa, baatii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa garuu bara isaa wal fakkaatu. Kana bara isa kanallee jijjiiramuu ni danda'ama jechuudha. Akkuma reefu ilaalletti deen jijjiiramuu danda'a, fiil deen jijjiiramuu danda'a, fiil deen jijjiirama, fiil manziin jijjiiramuu danda'a, fiil manziitti jijjiirama, fiil yeereetti ni jijjiirama, fiil yeereetti ni jijjiirama. Walumaa fi lama kun sunis ni danda'a jechuudha. Arraaf manzii ilaalla. Manziitti maal haa jennuuni? Asirratti waan tokko atamii takka fudhannu. Atam haa jennuuni. Atam keessaa asirratti pencil pen haa jennuuni. Waa isin garsiisa. Pen haa jennuuni. Asirratti pencil haa jennuuni. Pencil. Asirratti book haa jennuuni. For example
book. Okay, asirratti ammoo waan tokko haa fudhannu. Shoes. Asirratti wanta tokko waan biraa tokko fudhachuu dandeenya. Instance paper jennuuni. Paper. Okay, asirratti unit price jennuuni. For example, unit price. Akkamitti waagaa isaa kara doolaarraa kara Itoophiyaarraa kara doolaarraatti deebisuu akkamitti akka dandeenyu waliin ilaalla. Asirratti peenii kana okay, asirratti quantity yaa jennuuni. Asirratti quantity yaa jennuuni. Eeshi quantity. Asirratti quantity yaa jennuuni. For example, pen is 5, 10. Okay, waagaa isaa baay'ina isaa jechuudha. Quantity isaa baay'ina isaa asirratti bookii 2 haa jennuuni. Okay, shoes tokkichi is 1 haa jennuuni. Paper is 1 set or 1 packet jechuun ni qabna. 1 packet. Asirratti 1 set or packet. 1 set jechuu dandeenya wayim packet jechuu dandeenya. Packet asirra 1 packet jechuu dandeenya. Okay, asirratti dhuftee unit price jedhime. Unit price gaafa goonu unit price asirratti waagaa kana 55 10 jennuuni. 50 haa jennuuni. Okay, asirratti 60 haa jennuuni. Example 60 fakkeenya fudhannee garuu. Okay, asirratti 2 book dhibba lamaa jennuuni. Okay, asirratti 1,000 haa jennuuni. 1,000 haa jennuuni. Okay, asirratti packet 1 packet is 200. 100. Okay, 100 haa jennuuni. Okay, asirratti gaafa dhufnu ammoo unit price isaa laalee amma asirratti akkamitti waagaa isaa akkamitti excelidhaan akkamitti dandeenya akka jedhu ilaalla. Okay, asirratti pen jirti, book jirti, shoes jirti, paper jirti. Okay, quantity 5. Okay, isa kana gaafa kana goonu kana select haa goonu. Select gaafa goonu select goonee mee haa ilaallu. Select goonee haa ilaallu akkamitti. Okay, asirratti unit price isaanii keenya jira. Asirratti 50 asirratti 60 haa jennuuni. Fakkeenya fudhanne asirratti 200 jennuuni. Asirratti 100 haa jennuuni. Asirratti 100 haa jennuuni. Asirratti 1000 haa jennuuni. 1000 haa jennuuni. Okay, asirratti isaan kana select gaafa goonu asirratti dhufnee homii kana seennee asirraan gaafa as dhufnu ni dhufa. Okay, asirratti currency kana filannee asirratti symbol ka jettu kana asirratti simbolii kana asirra dhufnee select goona. Currency filanna. Currency booda isa kana filannee asirratti dhufnee asirra ATB haa jennuuni. Asirratti isa kana ET jettee ETB dhufa kuno. Okay, erga kana fudhattee booda asirra decimal place 1. Okay, jedhin
Okay, asirratti lakkoofsi kun birrii Itoophiyaatiin akkana kaa'amaa jechuudha. Birrii Itoophiyaatiin piraayisii meeqa jechuudha? John William Penny quantity shan asirratti 5 packet jechuu dandeessu wayim 5 singilii ta'uu danda'a. Isa kana 5 singilii haa jennuuni hangana haa jennuuni. Kanneen ammoo paaketii dhibba ATP lakkoofsa kamiin kaawwame jechuudha. Lakkoofsa Itoophiyaatiin gaafa kaa'amu haala kana kaa'uu dandeenya jechuudha. Asirratti erga isa kana akkanatti ilaallee booda akkamitti okay asirraa insert gaafa jennuun asirratti teebilii maratanna asirratti okay jadiin okay teebiliin dhufee jira. Teebilicha kana asirraa number kana orderii sort godhuu dandeenya. Asirratti for example select all number lakkoofsa hamma barbaanne qofa yooyim Jason and John William habaawwan yoo jennu isaan lameen kun qoftiin nuuf dhufuu danda'u. Okay ammaaf nu barbaachisu taanaan asirratti yoone okay hojjennaani. Okay asirratti quantity orderis qabsiisuu dandeenya jechuudha. A to Z, Z to A jechuu dandeenya. Orderiidhaan gaafa nu kaa'u haala kanaan nu kaa'u. Okay sirrii. Asirratti amma wanti ilaallu karaa birriitiin yoo karaa qarshiitiin yoo ilaalle qarshii hammam jidduu akka nuuf ta'uu danda'u kaa'uu dandeenya. Asirra dhufnee between kana dhufnee is greater than is equals to is less than or equals to. So asirratti qarshii meeqa amma fakkeenya qarshiin kan nuti asirraa qabnu qarshii 50 kana dhiifnee qarshiin 6,000 fi qarshii okay 100 fi hanga 500 jidduu haan ba'u jechuu dandeenya. Asirratti 100 up to 500 okay dhibba lamaa fi dhibba qofa ba'a jechuudha. Achi jidduu isaan kanaa jira kaan 500 kan 1000 kan kan sanii gatti 50 fi 60 waan ta'eef isaan kana lameen nuuf dhufu. Okay sirriidha jechuudha. Exceeding keenya sirriidha. Okay asirratti deebisuu dandeenya. Ol goonee okay jennaan ni deebi'a. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Frank Adam na hordofu jirtu subscribe gochuu hin dagatin. Asirratti Excelii haala kamiin akka fayyadamu gaafiin keessan deeffamaa jira jee yaada. Kanaaf nu hordofuu hin dagatina. Waan hunda karaa Exceliitiin ta'ee waa hunda qabadhee nan dhiyaadha. Kanaaf nu hordofuu hin dagatina. Subscribe namoo na jajjabeessuus hin dagatina. Okay asirratti kana amma haala kana goonee jira. Isa kana kaasuu barbaannaanis hin danda'ama jechuudha. Isa kana kaasuu ni danda'ama jechuudha. Amma fakkeenya isa kana print gochuudhaaf haala kamiin danda'ama ni danda'a. Amma fakkeenya asirratti gaafa akkanatti dhufu homii kana deemta. Asirra deemtee ol borda. Okay well kanatti dhufa. Isa kana print godhachuudhaaf asirra deemtee print jettaanii asirratti print gudee isa kanaatu bahuu deemaa jechuudha. Isa kana isa mul'atu kana print ta'uu deemaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan teebilii tokko daleedee baasuu ni dandeessaa jechuudha. Okay kanaaf warri na hordofu jirtan galata qabdu. Irraa baratan jee yaada. Kana caalaas wal barsiisna. Kanaaf wantiin ani isinirraa barbaadu subscribe qofa. Subscribe godhuudhaan na jajjabeessaadha. Waliin jirra jaa. Nagaan turaa.